السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. عندك. كم لقى أخي؟ كم لقى أخي هذا؟ طيب الحمد لله. شيخ يا أخي قال. آه. شيخ بنتي لكن قالوا أبا أنا أخي يا وجهي قال دول الفون. وأنا قاعدة قالوا قدوا الفون ولا عليها تهدون جال إنه جت وأنت ناسيني نجي وعد. ودوني خاسن قولتي مو إيجاني خاس قولتي. لا إيجو الفوني يونا سجرة قال ربي نسجر هذا نانجي يونا سجوا بدلا جرالي. يونا دلا براسي قبلال. دلا براسي قبلال. دلا براسي قبلال. ربي نسجر هذا لو نانجي أصلنا كسنا جي نانجي. إيجو الفوني لكن أنا اللي نكشت يونا سجرة قال ربي نسجر هذا لونجين. Akkasitti waggaa tokko wajjin turru laafin inni akkasitti willi dhalaa jiru irra janaajjanee halaala suuraa isaatii fi suuraa dhalaa jiru walirratti hidhee feesbuuka irra hundarra gallakkise. Isumaa garagalee. Awwaanii shabakaan qabne awwaanii shabakaan hedduun fayyadamne akkasitti isaan hin agarre laafin maatiin biyya hundi agaranii ijoollee obboleeyyan biyya hundi agaranii hiriyaan biyya hundi agaranii eenyu faayisaa jiraatan jaanii natti himan. Maaliif akkana jeeti dawwalee gaafadhee akkasitti ati maallaqa natti hin kennituuta maallaqa na kennituun fuudha maal jee wallami. Ati maallaqa dhorkiteemi? Laakiin sheekollaa maallaqa awwala immoo walii galleetuma waliin kaayyannee. Waan tokko wajjin mul'ifana nuti nama gandaati jennee maallaqa duraan walii kennineetuma laakiin inni maas. Michoo minoo magandee dakkaar keessan wal saayibanii akkasitti miciyyoon jaarsa qabdeenis jaarsadhiiseetiin seerumaa waliin jaanii. Ayyee. Sheekha ulii kaanii jaarsi mucaatanii ijoollee ganda keenyaa waliin qabee himate jaarsuma kiyya kana. Hoggoonni miciyyoon dalagaa jirti jaarsi manaa eegu jira ijaarsa kiyya kun daatteen daqiin jeeni. Akkasitti mitiyyoo arabsitti jawwaala dawwalii kan dhiyeeni mitiyyoon obboleettiiti yaasa namni kadhisi biraan fuunee jeen arabsittiidhaan. Wani mitiyyoon arabsittiin dhorkiteekisi nama gandaa walitti qabee himatee hafiin hanquban qabu gocha kan hunda nama gandaa walitti qabee himatee kabaasatti mitiyyoo yaasii isaa arabsitti biraa fuudhanii fi jaarsaa yaasii walitti fayyisanii waan akkanaatti hin deebiin jaaniin. Bilisha akkasitti anillee dhageetuma adillee irra kutiifana jaanii anillee hayyee jeerra dabreef. Leelatti maasta biroollee dhiisnee akkasumatti suuraa waliin kaanii suuraa wal biratti hidhanii wal fuunee girigaanii feesbuukaan qophaarra gallakkisan osuma akkasii ganaa laatiin anillee wallahi aaree khalaas yoo boye nuti kun taate arra shirtaasitti ajajaan jeen. Yoo ati maal taane? Yoo rabbi walitti dhufite kun ta'e ati armaan tana qabamtaan jeeni ganama qabame yaaniitu manatti himas. Yoo maal taate meera deebi yoo maal taateet? Yoo rabbi naaf isaanii fide kun rabbi taate. Ati arrama qabamta shirtaasitti ajajuun jeeni shirtaan ganama obbasuma qabde. Du'aayin ta'e khatara hayyee. Laakiin jiru sheekha wallahi jaalala duraan walii qabnu sana illeen isa fidhadeen jaalalaan duraan isaa garaa keessaa qabeetu waamee qoobsee yootiin wajjin moora mana hojii kireeffanne yoo joorii mana hojii kireeffanne dhala jala jaanii dawwalanii natti himan. Kalaas kana ifuu isanii jibbee yoon isa birraa dhiise waan sun maal la godha. Yoon isa birraa dhiiseet? Duraan dursee isin lachuu baallaman taane gartee si naqee rabbi natti garaa galu wanni rabbiin gartee makluuqa isaa rabbii subhaanahu wa ta'ala yeroo cufa rahmata godhaafi rabbi natti garaa galu yoo si gara galeen dubbii filima tuni dhiisi tana bira kuti
باطل انجر واني كناتي نمني والجول جالتي ولا منيتم والانجرات امنتي والانجرات والخاقتشيز واني في دنجرو سيغلا دلغا هنات سن دلغا هنات والخاقتشيز هكذا اتجاه guyyaa hedduutiin yookaan nama yaammatu naan jaa hoggaan nama yaameetti fide jaarsi tije namaan na hiisisaa jee jalaa dibbe. Akkasii kalaas wajji oggumani haalu godhannu sanuu maallaqa asiitiin maarree kannaaf jeeti kalaas maallaqa asiitiin kannaaf jeera waliigallee hoggaatti qisha dhaabbannu maallaqa sadii dalagaddeetumaan kannaaf jaa dalagaddeetumaan kannaaf jaa maarree isinni kuwwaanaan kannine. amma duuba rabbiin gartee naafeeti waliin dhufide yoo rabbi ta'e umaa shurtaa sitti haa juu jetteen shurtaattumaa jedhe rabbiileen shurtaan qabee darbe amma ati duuba amma isa jiranni hidha jira hidha darbite hidha jira hoy ajaa'iba duuba amma maal gaafa Sheikh ani waani wajjin hoggaa haroo waliin qabannee wajjin dalaganne innillee na sobeena irraa fudhatan isaa mixiyyoo janaanjanee akkasitti jaarsi gurbaa himate jaarsi mixiyyoodhaan himate garraan xiqqoo xiyyataniif duraan itti kana itti dhiisee maan taa'aaf irraa qabadde sheekha. Dhiisi maallaqa qabachuu. Alaasaan isa kutte sanillee ni isaaf isiniin godhaaf. Maallaqa qabachuu sirri gootee kadabre isinii godhiifi. amma ati inshallah me injarjarini rabbi isaa saa baasu yoo inni gartee akkasumatti haala sana katti fufu taate san suuta laalta amma du'aa'uma godhiifi rabbi haa baasu. Laakiin garuu wanni akkas waliin jennetu wayi umaa nagooti. San maal si gooti waan hin jirre barbaaxila era gartee rabbi yoo si garagale rabbi natti garaa galu dura kasi garagalee si isa taaka ji. Galee ka gartee waan biraa akkam maatii jettu kana yoo ta'e. isaas rabbi haa qajeelchu mana hidhaati rabbi haa baasu ati ammaan tana gartee rabbi mana hidhaati isaas haa baasu du'aa'ii godhiifi ati usii dalagadhu inshallah hangasu. Inni wanta jechu jira bara ammallee sheekha yoon galeet abadan ati maamne kan teessee dulloomta malee ani hin fuudhaa galuus. Inni kan teessee dulloomtaan eessa jirti wanni akkasii afaan akkasii hin jiru. Ni kaasaatiin wanni dulloomtuuf hin jiru. Ni kansa konko sirra nyaata. Egaa hangasu haa ta'u gizee inni biyya gale gartee yoo inni gartee fuudhee sii hudite ogguusan gartee manguddoo abbaa isaatiif cufa olii qabdee abbaa keetti ergitee dubbifta. Akkasi dida kara biraatiin gartee itti deemtaa jechuudha. Akkasi. Wanni ni kanaas bira dulloomuuf deema. Achi dulloomtaa wayi taphannaa. Hin dulloomtu lakkee. نخاساتي وجي مال تدلهم ان شاء الله انت في مولين دلهم كمان ان شاء الله يا اما يسادوا اي قردي ربي اباسو ربي ولتي سنافيد ان شاء الله ان شاء الله شيخ اي قلتهم شيخ انا قلت السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا جبتني يا شيخ؟ طيب الحمد لله. شيخ وين مسجد أهمية مدرسة على فنون وكم؟ مسجد ونية كيف كانت؟ أي يا ربي وكان هاتي مسجد هنا جنا كننجة. بقى مسجد ما خلنا. خنون دندن. دندن مدرسة كانوا مالف كانت. يا ربي يوغرتي كان ناقوتي مسجد افي كان تي مسجد ما كان كس مسجد ما كان اي شغله بالا ما خيسام اي كده تمام اي انا ما جامع اي ما جيت الو السلام عليكم. وعليكم السلام. Gaafiin qaba. Ayyee. Fakkeenyaaf birriin zakaa akkamitti kennama kanan biyya alaa kunuunfachuu
kan jedhu baruu barbaadeetan. Birrii zakaa birri biyya teenyaa 50,000 jaarraa eegala. Birrii 50,000 eegalaa? 50,000 yoo qabaatte irraa baafta. Akkas. Meeqatu ba'a taaree kanarraa? 1,400 ba'a. Akka biyya keenyaatti sassabamee ba'a? 1,400 qarshii Itoophiyaa irraa baafta. 56,000 ka Itoophiyaa. Qarshii Itoophiyaa. 56,000 keessaa 1,400 ba'a? Akkas. Galatoomaa jechuun biyya alaa kanatu biyya alaa irra waan ta'eef baay'ee nu galuu didee birri achiitiin fa'i kaffalamaa maal fa'i kan jedhu jiraatumaa fi akka naa galuu dide. Akkas inshaallah. Baay'ee galatoomaa. Galatoomaa. Assalamualaikum. Halo Hilfa. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akkam nagaa fayyaadha Sheekh? Fayyaa alhamdulillah. Ayye.